nama hoggataan onni guutu yookaan hantuuta taana. Anis Oromoodha jee addunyaa keessaa kophatti cheewwan bahe. Itoophiyaadha jee addunyaa keessaa onnachi bahe. An Afrikaadha jee adii kana dhiisee Araba kana dhiisee onnachi bahe. Anne Naajeeriyaadha Afrikaadha maadii yoo jee on kophachi bahe. An Araba jee on kophachi bahe. An Faranjiidha yoo jee kophachi bahe. Hantuuta ta'uudha. Osoo nuti nama akka namaati ana basharu mislukum akka rasuulli jaansanitti jenne addunyaa kana viizaadhaan deemuun hin barbaachisu. Paaspoortiin deemuun hin barbaachisu. Hundi keenya akkanumatti wal keessa yaana. Ture. Akkanumatti Ameerikaa deena akkanuma biyya Arabaa deena. Eenyumti nu eenyuun gabroomsu ture. Kana hunda qoqqooduu kana hunda hamma shanyitti ka fide maqaa gosa namaa ka jijjiire namni nama ta'uu ka jijjiire shayxaana. Addunyaan gabrummaa shayxaanaa jalaa mootummaa rabbiitiin walaba baati. Onneen namaa mootummaa shayxaanaa jalaa walaba ni baati. Yeroo walaba baati ani nama akka namaati jettee of hubattee of mirkansitee rabbiif tokkummaadhaan sagaddee addunyaan bareeddee miidhaydee jaalalaa fi barakaan gadi dhaabbatee kan xola gameeree lillisee kan wal jibbe wal jaalatee hundi walitti urgaawee walitti mi'aawa. Kitaabni nama kaa'e kun addunyaa guutuutti amanaa. Guyya tokko arraaf wanti kun nuti fakkaachuu mala wanni naasa'u kun yaadannoo marra gahee haasa'u kana addunyaan himutti jira. Addunyaa kanaaf ajaa'iba ta'uu ta'a. Ajaa'iba addunyaa kanaaf jechi nama dubbadhu kun afaan hundatti hiikame. Tokkummaa addunyaa biftiin itti rabbi kaayinaa hin jee rasuulli kiyya kaayinaa hin jee kan hin amma haasa'u kun ammaaf ummata sammuun xiqqaa biratti ummata quraana rabbiin qara hin biratti ummata ilmi rabbii raffagaate biratti ummata tooyida raffagaate biratti ummata beekumsi maraatutti fakkaatu biratti ummata wallaalummaan beekumsatti fakkaatu biratti biyya jaamaan baay'atu duudhaa hoogganaa isaanii ta'a waan ta'eef dhaloota bilisni hoogganu nuuraan hoogganamu ha quraanaa biratti fi addunyaan kun gaafa walii galee beeytota gurguddaa rabbiin uume biratti guyyaa nuura ifa ta'e lallisiifame alaabaan addunyaa kun hundi suuraa kan kooti maxxanfamtuu dhufuu ta'a jecha nama haasa'e kanaaf. I am human ana basharun mislukum. An gosti nama. Faranjis ta'e, Arabaas ta'e, Oromoos ta'e, Amaaraas ta'e, eenyumaa Afrikaas ta'e namni nama. Namni namummaa isaa hangam beekinitti hantuutaa gadi. Wal gabroomsuun dhiisu gabrummaa shayxaanaa jala jira. Gabrummaa rabbii jala jiru. Garuu jaalatee jibbee namni gara an namatti addunyaan ani namatti deebitee addunyaa guutuun tokko ta'uuf teessi laa shakka fi zaalika izni rabbiitiin tan mirkanaa'u. Ifa fitadhee jira. Hayyee kabajamtoota keessumaa gurguddaatas keessa jira. Rabbi addunyaa tanaa fi nama jidduttis waa hunda jidduttis nagaa rabbi haa taasisu. Namummaa sii waan wallaalteef addunyaa wal fixxi. Qawweedhaan wal fixu gootummaadhaa jetti. Gooticha namuma wal ajjeesa kana goota keenya jetti. Namuma wal arrabse kana goota keenya kam ajjeesee foon allaattii sooru jetti. Haabiil obboleessa isaa Qaabiil ajjeesuun haraami jeeti. Du'a namarratti fidan jeeti rabbiin mirkanse malee halaali jee mirkansine. Wal ajjeesuun keenya du'a ummata Afrikaa irratti fide, du'a ummata addunyaa irratti fide malee milkaa'ina tokko kan addunyaa kanaafis kan Itoophiyaafis Oromoof fide hin qabu. Dallansuu rabbiiti fide. Wallaalummaatu wal ajjeesutti obboleessaa fi obboleessa kaase. Kaleessas ilmaan Adam lamaan yookaan Addaam lamaan Habeelii fi Qaayil yookaanis Habiilii fi Qaabiil tu wal ajjeese duutin turre obboleessa isaa hinaaffaadhaan ajjeese.
obboleessa isaa ajjeesuudhaaf angoota jeete obboleessi xiqqaan garuu ati na ajjeesi malee abadan obboleessi xiqqaatutti kee abadan ati na ajjeesi malee arrabbii sodaadha sinti ko jeeni ani obboleessa kiyya ajjeesuun gootummaadhaa miti jeeni habil ati waan feete fidi jeeni waan feete raawwadhu jeeni obboleessi isaa isa ajjeesu deemu kun immoo si ajjeesuun gootummaadha jedhaadha ni geerrera irra jedhu bashaggodhi qali ajjeesi ja'a obboleessa isaa inni ajjeefamaan kunis gidalau ja'a atfa'u damsisa'u ja'a akkuma seera namattu namni gurraacha hin ajjeesu ajjeesee walitti hin geeraru akkuma namatti yoo yaadne sila akka Afrikaatti qaanyi guddoodha akka rabbiitti illee mi'aadhiif namni gurraacha hin ajjeesu gidalau jee ajjeesi jee walitti hin geeraru gidaf jee walitti hin geeraru kun hundi jaahilummaadhaa fi wallaalummaadha malee gootummaadha miti beekumsa miti haraama malee halala miti kanatu beelaa fi deebuu biyyarreetti akka rabbi taasisu jireenyi akka qaala'u duuti akka baay'atu ummata irratti dhaloota irratti sammuun isaa akka joonja'u dhaloota akka wereeru dhiigaan akka machaa'ureef kaarkee boqonnaa akka dhabu hirriiba akka dhabu dhaloota taasisee jaamsee dhadhamaasee nu harkatti yookaan Afrikaa dhadhamaasee yookaan addunyaa dhadhamaasee namni haraama ji'u waan dhabameef walajjeesuun gootummaadha jee addunyaan guutuun mirkanse walajjeesuun gootummaadha obboleessa ajjeesuun gootummaadha jee hundisaa mirkansee ajjeesi jee kan ragaa rabbiitti bahu ajjeesuun haraami kan jee tokkolleen hin jiru addunyaa kana irratti gootummaadha kan jee malee kanaaf nama ajjeesuun haraami akkuma Habeel Qaayil obboleessa isaa ajjeese Haabiil Qaabiil obboleessa isaa ajjeese duuti ilma namaa hundarratti duuti hin jirre dhufti